Baankiin daldala Itoophiyaa damee Jimmaa godina Jimmaatti qonnaan bultoota aanolee 8tiif tajaajila liqii tiraaktara qonnaa dhiyeessuun hojii qonnaa ammayyeessuu hojjechaa akka jiru beeksiseera. Qonnaan bultoonni godina Jimmaa aanaa Botor Xollaa'ee fi Coraa Botor tajaajila liqaa tiraaktara qonnaa argatan akka jedhanitti tajaajila liqii tiraaktaraa qonnaaf oolu mootummaan baankii daldala Itoophiyaa waliin ta'ee isaaniif mijeesseetti fayyadamuun hojii qonnaa isaanii ammayyeessuun oomishtummaa isaanii ol guddisuuf kan isaan gargaare akka ta'e eeraniiru. Faayidaa guddaa arganne jechuudha. Baansi ji'a tokko naannoo kana kanatti qonnene bu'aa guddaa arganne naannoo bira naannoo Minjaa jedhamu naannoo kana yeroo san qonnen turre naannoo Gimbootii keessa naannoo sana deemnee qonne naannoo sanatti faayidaa guddaa arganne amma 100 hojjetannee deemne jechuudha. Mootummaan nu qarqaareen kan arganne baay'eetti gammadeen jira akka dubartummaa kootiitti jechuudha. Dubartootaan akkuma kootii jajjabaadhaati. Mootummaanis deeggarsa guddaa sinii godha akkuma kootii. Baankiinis kana na gargaaruu isaatiin baay'eetti gammade. Namni kanaan dura sangaadhaan qotee uumaa bu'aan argatumtuun jiru jechuudha. Amma garuu lafti tiraaktaraan qotameef lafti sangaadhaan qotame jechuudha walitti dhufu jechuudha. Oomishummaa keessattuu iyyuu parsantii 50 ol caalaa jechuudha. Kanaaf isa kanarratti baay'ee waan guddaa nu hojjeteera jechuudha mootummaan. Waajjira misooma bunaa qonnaaf qabeenya uumamaa godina Jimmaatti abbaan adeemsa hojii mekaanaayizeeshinii qonnaa fi galteewwan qonnaa obbo Shamsuu Abbaa Gojjam akka jedhanitti akka Oromiyaatti qonnaa ammayyeessuuf hojii xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa jiruun qonnaan bultoonni tiraaktara qonnaa liqiin akka argatanuuf baankii daldala Itoophiyaa waliin ta'uun haala mijeesseera. Qonnaan bultoonni godinichaas carraa kanatti akka fayyadamanuuf taasifamaa akka jirus ibsaniiru. Waajjirri qonnaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa walta'iinsa uumaniin akkasumas carraa mootummaan uumeen qonnaan bulaan aanaalee godina keessa jiru hundumaa fayyadamaa kana akka ta'uu danda'u aanaalee 20 keessatti dhimmi kun akka raawwatu jalqabneeti jirra. Kanaaf aanaalee 20 keessaa immoo aanaa adda dureef jalqaba ta'ee kan amma hojii kana keessa nuuf galee jiru aanaa Botor Xollaa'ee dabalatee aanaaleen 8 salgan tokko effektiivli hojii kanatti galaniiru. Hojii gaggeessaan baankii daldala Itoophiyaa damee Jimmaa obbo Malkaamuu Leelisaa akka jedhanitti baankiin daldala Itoophiyaa damee Jimmaa tajaajila hawaasa naannichaaf kennaa jiru keessaa qonnaan bultoota mala qonnaa aadaa keessaa baasuun gara mala qonnaa ammayyaatti akka ce'anuuf tajaajila liqii kennaa jiruun yeroo ammaa aanaalee godinichaa 8 keessatti qonnaan bultoota 130 qusataniif tajaajilicha kan kennaa jiru ta'uu himaniiru. Qonnaan bultoonni keenyi qonnaa isaanii haala mijaa'aa ta'een makaanaayizii waan karaa ta'een sangaadhaan guutuurra tiraaktaroota amma danda'an parsantii 30 qusatanii parsantii 70 immoo baankiin liqaa laatee fi liqaa sanaan akka ittiin fayyadamanii gochaa jirra. Haaluma kanaan amma naannoo kanatti gara aanaa 8 irratti tiraaktara qonnaa liqiidhaan parsantii 30 qusatanii parsantii 70 faayinaansii goone raabsaa jirra. Ammaaf egaa gabaroota 48tiif liqaa hojjennee jirra. Kana keessaa gabareen 21 tiraaktara kana argatee qonnaa baranaa ittiin qotataa jira. Kan saarras darbee naannoof kireessaa jira. Akka godina Jimmaatti gama qonnaatiin hojii eegalamiin bu'aan gaarii mul'ataa waan jiruuf carraa argatan kanattis qonnaan bultoonni hafanis aadaa qusannoo isaanii cimsanii akka fayyadamanus ni hojjenna jedhaniiru obbo Shamsuun. Akka godina keenyatti bara kana kan jalqabnee jirru naannoo tiraaktaroota 60 hin galchine jennee jirra jechuudha. Abbaa humnaa 90 abbaa humna 75 hin galchinaa jenne. Warreen keessaa kan jalqabanuu gale jira kana jechaadha. Ittaansee immoo 7 tokko kan lama booddee immoo abbaan 75 wal duukaa akka godina keenyaatti naannoo 23 hin gala jechaadha. Achi keessa Xollaa'ee qaba jechaadha. Ittaansee Coraa Botor Limmuu Kossaan aanaaleen hedduu as keessatti gaaffii dhiyeessan jiru.